قوفتا نعمة قدا وامتني قارم سيفوكسا بريدا وامتني أجيس بريدا ببدا بيكي بريدو خيري تتنودا إني فارفمادا وانوجت هندا عادله جينسا هندت بريدا نهجتي سجينو تاو فايدا نقضي جماعة دمتو قرا قدا كم قدا عجب سنات جهالة أمني إساف قب ولما إيتئي درجيسة تئي درجيتي تئي نمني سنجارة ننجر إتمرمني أزل نمقتان جتشور وانا جايباتي هذا منا إساوجي يرو أمرانك جوار محمد إرجع إثيوبيا قالي تكفى حجي لما فا منهي أسيني كأي منهي أهدي قافة بي أمرا ديمي جتشور ما شاء الله تبارك الله لما فا هذا منا إساوجي هذا إسا لما فا دكتور إلي وجين أمرا ديمي مقلوب أمرا ربين سر حق قبلوا ربين إسن الراحة جالتو وروت أمرا هندو ما يربين الراحة جالتو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم يرتو نك كيسني في كيسني جرا نريقلة ربي الحمد لله رمضان أوفني جرا ربين الراحة قبلوا والله ور أمرا قول كل ما يو ربين الراحة قبلوا وروت مقاميك أتكيسة تاني أمرا قول سعودي كيسة جراتني أمرا قول مبارنا أكسم سيسترين تيالي أمرا قول الحمد لله ربي إسر راحة قبلوا إسنين جدا لقمت واي جوار محمد بتشوف في فيديو كي أنا لايك ولا شير ولا سبسكرايب ولا سنين بربادة ورد تودا كبجم تودا كنا والله وانا دات تعمي وانا دات وجتمي سنين جتشو بربادة ربي الراحة قبلوا ربي جزاساني ربي أمرا قبلتي بك من دون إساني تيجي جتشو والله ما شاء الله لا برانا نم أمرا نجيب هنجرو نموت هدوت إساركي أمراني لكسان رد حدا منا إسا وجين نقولت هدوت نما هدوت ميديا وجلا بوتاجر جتشو أكتي أقرتني أكا غافة سندورة كيزي انترفي قدو ميديا ويترتي نمكم صدوماتو لالي ساني أوتو لاليو جوار أما اللي فوق أما جر والجلا جو كوني مالني يجوا نمي تو ميديا رات والجلا فلو نمني سوني بيكمتي يوكن يمونو سوني ما كمي كده جالا لنا مسني في قبل والجلا كاسا جران يجوا رجومت وانا ما أجايبودا بق يعني أني إساكيسا إيمان نسينو رئيسني قالي جوار يرون راتيف نم عمري لك إني ساتر سياسة رتوري يجوا سياسة نما توري دچين ini deemun injiru be injirre boy kala fakana ra dachini deemin injira nat fakkan gunguma kana jawar dokumenti rabbin isna rahat ibelu rabbin umri akum umani tikka guddan rabbin umri saade rasul amali wagga ko nu jira du jawi jedani rabbin amali wagga ko masi hajira cisu sinjenna hortu ta kabajum to ta kenna asirati ko mal bachu barbade betani siyasa jala bawun namni siyasa keessa jiruuf namni siyaasan ala jiru garaagarummaa qaba. Gaaf siyaasa ariite akiraateetillee yaadattu. Isin galee akira amma dheengada nasraan waa'ee walloo irratti baay'ee jawaari toltee jirti. Garuu mootuyyuu maal isinitti fakkaata? Garuu mootu maalitti fakkaata? Uummata karaa hedduun gargaaruu danda'a. Siyaasan immoo siyaasa weerara sammuu keetii akiraateessi dhabsiisaa. بق سياسة شو جمعنا سياسة نما سمو كنا بلا كبو جوار نما سمو بلا كبو جوار نما سمو بودا كبو لقوات هدو تكذين كسيفة لا باقي جالنا باقي كباني نمني جوار جالنا لف كنا رح ينجرو جتشو لا واني نمهن دين كسيسي جدي كيساتو أما ماني نيتي لما فايسا كان وجين umraan fuudha. Uummanni kol jalaa kaasaa jiru, kol jalaa butaa jiru, kol jalaa fuudhaa jiru isa kana jechuudha. Allah maashaallaadha. Rabbiin irraa haqee baluu umra maqluuq isaan jennee jirra. Rabbiin isaan irraa jaallatu waa'ee siyaasaatti barbaade shamarran keenya irra guddinni waa'ee siyaasaa kanarratti ijoolleen hedduun akka Zahraa, akka Hawwii, akka Biree Entertainmentii ammallee mucaa wayii dhiyoo kana dhukkubee ture. Isilleen Dubaay keessa jirti. Kuweet jirti, Dubaay jirti bichaan beeku wallamu. Saudi jirti hin beeku. Mucaa sunillee nama siyaasa irra ture. Akkuma Jawaar faatti qabsaa nama turedha jechuudha.
miidiyaa irratti qarqaasan gara hundaanuu jechuudha. Miidiyaa siyaasan si cabsa. Siyaasan kuni baqa miidhaa qaba. Akkasuma waa hedduu jira. Keessatti ijoollee hedduutu miidhame jechuudha. Rabbiin taa godhu namoonni irra turan namoonni siyaasaa kanarra turan hedduu isaanii baay'ee tokko bakka irra galanii jira. Siyaasan amma inumaan jiru iyyuu namoonni siyaasaa jechuun amma inumaan jiru. Duraan ijoollee ciccimoon feesbuukan qabsaayaa turan hedduun isaanii hunduu mana isaaniitti galanii jiran jechuudha. Maaltu isaan galchaa? Akkuma Jawaar Muhammad kana jireenya fi bultiidha. Bultiin ossi deebifti. Ilmi ossi deebisa. Ilma argachuun bultii ijaarachuun mana keessatti ossi deebisa. Akkasii jechuudha. Warroonni tiktaakaraa kanarrallee fakkeenyaaf otoo amma gaafa bultii ijaaratan kin galan miidiyaa kanarra galan. Maaltu isaan galchaa? Jireenya isaantu isaan galcha. Namoonni miidiyaa namoonni siyaasaa keessa jiraatan yoo ta'u siyaasa irraa deebi'a. Siyaasa irraa deebi'i. Rakkataa kee gargaara. Namoota biyya keessa siyaasa galmaan sin ga'u cabsee si hambisa kuffisee si hambisa. Isin galee kana siyaasaa keessaa ba'aa. Wanti isin hojjechuu qabdan wanti isin gochuu qabdan karaa barbaadan uummata keessan gargaara. Dhibbumaan dhibbatti uummata keessan gargaara malee siyaasan nama ajjeesa. Siyaasan nama cabsa. Siyaasan gurguruu nama cabsa. Dhugumatti nama sababuu bal'aa akka buutu siyaasa irra ture jechuudha. Akkasiin jechuu barbaade waa'ee seenaa Makkaa waa'ee Jawaar irratti Jawaar bakka seenaa bakkoota seenaa bakkoota seenaa qaqqabeessa ta'an dhaqee daawwattee haadha mana isaa wajjin daawwatee waan nama ajaa'ibsiisudha. Wallaahi waan nama bakka intiraamite waan nama ajaa'ibsiisu sirriidha. Akkasiin jechuu barbaada. Maashaallah tabarakallah rabbiin irraa hajjaalatu. Akkasii isin jechuu barbaada. Obboleeyyan kiyya isinillee namoonni siyaasa irratti cachaa hin galti maa asliin fa'aayyoo hima galanii reediin fa'aan galan asliin fa'aan galan naasir aanulee hin galan. Ijoollee hedduutu siyaasa irra gala. Jireenya keessan oofadha. Hojii keessan hojjetaadha. Tiktaakil keessan illee daragaadha rakkoota kan qabu. Kanaaf isiniin jedhee gaafa jireenya bultii keessa seentuu akka manatti ooltee bittuun dagatee ijoolleen shamarran illee. Kanaafiyyuu hamuma gammadee xiqqoo ishee irraa dubbadha jedheen dhufee rabbiin irraa haqee baluu nuti illee mootuyyuu rabbiin lammata achitti nu haa deebisu. Dhugaa dubbachuuf umraa dhaquuf baay'ee tokko keessa gahee hawwee garuu umraalee godhee jira. Hajji takkitti qofan godhu umraa zuurii hedduu godhe 15 ol yoon godhe hin caala umraa hedduu godhe garuu Makkaa moo baay'ee umraa moo baay'ee yaadee jira jechuudha. Wallaahi inshaallah biiznillah rabbiin na haa taasisu yookiin waggaa kanas godhuu danda'a hin beekamu. Rabbiin keenyarra haa jaallatu. Du'aa inaaf godha nama achi ga'ee waggaa kana rabbiin nama umraa godhudha haa taasisu. Dhugumanti jechuudha. Dhugaa dubbachuu baay'ee tokkotu hawwii qaba. Keessi keetti hawwii qaba. Maaliif bakka waan hin quufamne hin tamne hajjiin hin quufatamu umraan hin quufatamu. Achi dhayxee du'aa godhattee umraa kee gootee zanzama kee dhugdee buufattee gaafa galtuun wallahi ijoolleen makkan keessa jiran maashaallah tabarakallah rabbi isinii ta'ee nutillee itti nu haa deebisu isiniin jenna. Akkasii obboleen kiyyaa hordoftoota kiyyaa viidiyoo keenya laayik godhaa sheer godhaa sabskiraayib godhaa koomentii barreessaa mee waa'ee jawwee hoo akkam jettu maalirraa dubbachuu yoo koomentii dandeeta koomentii nu barreessaa kan danda'in immoo wanni kun hin jiru. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.